Allo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Bultiin gaariidha kan galgalaatiif galgal gaarii addunyaan tun bifa adda addaa qabdi kaanii halkanii haa guyyaadha. Fayyuma qabdanii miti nagaa. Har'a walitti deebinee haala wayitaa tokko tokko irratti waa'ee biyya keessa fi biyya alaa haala nafxanyaan sosochiinsa adda addaa godhaa jirtu. Dhugaa jirtu awwaaluudhaaf godhaa jiran kana ni ilaalla. Kana soggan jugaa biyya keessatti icaaluu hundeessaadhaa gaafatu irraa qabee rifachuurraa isaa ta'u haara adda addaa rifachuu waliin makamee waliin bu'iinsi hin barbaadamne biyya keessatti hedduu ba'aa ture. Hin barbaadamne hojii qabsuudhaaf walitti bu'iinsi hin barbaadu jechuu kiyyaa miti. Haalli hamaan uumamee hedduu namni dhumee jira jechuudha. Keessattuu namoonni Oromoo kana irratti taatee dubbiin Oromiyaa keessa waan taateef hedduu dhumee jechuudha. Kanneen Amaaraatti dabree kanneen biraatti tokkos lamas akkasitti dhumanii turan ummanni keenya gartee ummanni keenya hedduu gudaatiin dhageessee kanneen Amaarallee kan dhageessine jira Dabuub irraas dabree numa jira. Haalota kana hundaa'u amma ammoo hammeessite nafxanyaan odeessuudhaan ummata dhume qabeenya gubate addunyaan hiriira baanii addunyaa beeksifne jedhanii sosochiinsa addaa godhanii jiran. Hiriira maa bayan jechuu miti ammoo namni kadhume namni hundinuu nama biyya takkaati. Kan Oromootii fi Oromiyaa kan Amaaraa kan Dabuubittis namoota Itoophiyaati. Itoophiyaa fakkattuu gartee nurra dhiibbaa gootota duraa osoo hin Itoophiyaa nagaata jaalalaa wajjin uummanna inni qabsorra jirra jechuudha. Warreen kan ammoo akka Amaaraa bichaan du'ee namoota nutsu nama qulqulluu du'ee jiran namni qulqulluun hundinuu namni qulqulluudha uuman tokko jechuudha. Kan haala siyaasaatiif biyya bulchiisatiin olaantummaa nafxanyaadhaa agarsiisuudhaan gartee namaa olii kajaanii of dhaadee yoo jiraatan malee namni martinuu tokko jechuudha. Haala kanarratti qabeenyi badees akka malee badee kan Oromoodhaa kun namoonni kan dhibbaan du'e qabeenyi bakkuma raawuu hundaa'uu badaa jiru kana moggatti qabanii nuti akka Itoophiyaatti wajjin tokko dhugaadha. Akka immoo naannootti khililii Amaaraa dhaynee nama finne khililii Amaaralleen achi dhuftee nu finne sabaa fi sablammoota akka Oromootti jiru. Oromoo yoo duute Oromoo yoo badii takka irra geesse wajjin tolli keenya wajjin lolli keenya wajjin jechuudha. Kanaaf jecha waan addatti ilaalamu qabu namoonni kun namoota Amaaraa irraa warraan abbaan asitti dhalate irra guddaan isaanii haakiyyee dhufe malee isaan hin dhufne. Warreen kana nuti akka nama keenya ilaalla malee hammainee Oromoon kalaaltulleen hin jiru. Dabree heeraa ala bahuudhaan gizee namni rifachuu san keessatti waan hadalagu hadiisuu wallaalu kana namatti qofluu jira hararra dhaabbatanii itti qoosuun mala haala teefuu dubbiin dhuftee jirti jechuudha. Kanaaf jecha amma haala kana nagatti buusuudhaaf jecha mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan jiddu galeessalleen qabsoo uummataa kana gartee dhuma akka malee kana hedduu to'atuu qaba ammallee ilaalaa qaba qabsoodha waan ta'eef waan qabsooteef jecha rakkisaa miti moomaa du'anii fi maa badanii miti mikinaat ammallee akkanumatti rifachuurraa aararraa waan taame waan ta'eef haalli kun bifa karaa nagaa ta'een ni furmaatan ergate ne jenna akkama kabajaan saba keenya sabaan sablammoota kabajaan osoo hin tuqamne karaa nagaatiin mirga uumamaa kan siyaasaa kan diinagdee kan jireenya wajjii hundumaa bulchiinsa keenya fudhannee nagaan jiraannee saboota sablammoota wajji jiraanna malee waraana faraaraan qabnu jechuudha. Kan nurra dhufee miidhaan nurra ga'e immoo kadhannee ofirraa dhoorginaati akkuma dhufanitti ofirraa deebifna. Kana hogga jennus Amaaraan nu dhufa Dabuubii dhufa jechuu kiyyaa miti nafxanyoonni kakaasu san ofirraa dhoorgamaa jechuudha. Waan kana ta'eef jecha biyya alaatti illee walitti qabamanii kanneen adda addaa nafxanyoonni warri dursan kun warreen paartiin adda addaa paartii maqaa dha'ullee baadhu. Fakkeenyaaf paartota Amaaraa akraarota hamaa hedduu uummata dhiibaa jiran biyya alaatti keessallee kuni uummata Oromoo keessa jiraatu qofa osoo sabaa fi lammoota wajji jiraatu. Tuttuquun kun uummata kana wajjin nagaan akka tureen jiraanne gartee warra kakaasan waan ta'eef kanaan balaaleffannaa jechuudha. Uummanni immoo biyya akka Amaaratti osoo hin ta'in akka Oromootti akka saba tokkootti illee osoo hin ta'in akka biyyatti nageenyaan uummanni wajji jiraata. Duraanis ture ammas ni jiraata jechuudha. Waan kanaaf jecha nafxanyaan biyyoota Ameerikaa fi Awurooppaa fi kana namoota akka malee namoota qulqulluu fi qabeenya badee fi kana jan namni martiruu qulqulluudha namoota qulqulluu isaan jechuun warra Amaaraa kan biyya Oromiyaa keessa dhugaa Amaaraa fi Oromoon sabaaf maqaa dhooyine malee warri kun warra akkuma reefu jetti warra haakiyyeen dhufe malee abaabiyyeen dhufe malee warra asit dhalate waan adda bahee lolatee keessa dhumanii lola keessa battee keessa waa badan malee namni isaan irratti qiyyafatee balleessan jiru jechuudha.
karaa kanaa jechuun ololli isaan raadiyoon isaanii heddumina raadiyoo isaaniitiin afuufan kun hundinuu ummata kana adda fageessuudhaan madaa adda addaa tuttuquudhaan ummata kana wajjin akka hin jiraanneef olola godhan malee wanni isaan akka fedhan Itoophiyaa keessatti akka feene jiraanne Oromoo irratti gabrummaa duraan dabarte san Dabuub irratti sameen illee warra sabaa fi sablammoota Amaaraa keessa jiru haa ta'u akka duritti hacuunyee jiraanna wajjin jiru hin jiru jechuudha. Kun ammoo dhaabbatu qaba. Kanaan karaa raadiyootiin ammoo ka ofii gajjabeessaadha. Habira ammoo raadiyoo laaffisuudhaaf qabsoon isaan godhamu tan laaftutti ilaalamtu jechuudha. Amma olola godhan Baalee fi Arsii keessoo Oromoon dhumte barte kiristaana illee ni dhumte jee raadiyoon isaanii olola godhaa jechuudha. Oromoon kiristaana fi hin dhumne islaama ta'uufis hin finne jechuudha. Namni biyya takka keessa jiru sabaa fi sablammoota lolli ta'e keessattu wanni ibidda mana tokko keessa qabate meeshaan tunni hafti suniin hafte jechuu miti. Maaliif rakkina lolarraa dhufe malee kiristaana fixuufiiti Amaara fixuufi miti. Kiristaanni Oromoo illee ni dhume hoggajan olola Oromoo fi Oromoo walitti kaasuudha waaqeffataa fi Oromoon islaama waan qabduuf ummanni kun kiristaana ta'e adda bootu waan dideef jecha hedduu isaan rakkisee olola isaanii keessa godhanii jechuudha. Kanneen biraa raadiyoon biraa ummata walitti haasaa jiran isaan yoo warri Oromoon kiristaana illee dhumte jee Oromoo fi Oromoo walitti kaasuudhaaf olola kiristaana fi islaama walitti kaasuu waaqeffataa walitti kaasuuf kun olola dharaati jechuudha. Kana waan ta'eef jecha amma raadiyoonni adda addaa kan OMF'n cufamee jira jechuudha. Dhugaadhaa cufamee yoo badii dalage cufurra ga'uudhaaf ammoo dhimma heerati ilaalamee namoota achi keessa badii dalame qulqullaa'ee akka raadiyootti akka dhaaba raadiyoo sanittis badii dalage heeraaf dhalamee qaxxaamuun namuu heeraa gadiidha. Raadiyoon tokkollee heeraa gadi kan hojjettoota illee heeraa gadi jechuudha. Ammoo guutumatti akkanatti cufuun kun akka nama tokkotti ilkiinatti hin fakkaanne haalli kun ta'uu hin qabu jechuudha. Kun akkanaan osoo jiru kun biyya rabshaan keessatti ta'ee gartee sababa caalatuun ta'e kun haa ta'u kan biyya alaatis kan Oromoodhaa raadiyoon jala jiru adda addaatti akka cufamu jedhanii naftanyoonni halkanii guyyaa dalagaa jiran jechuudha. Maal jechuudha? Oromoon miidhaa keessa jiraatu karaa siyaasatiin diinagdeetiin waraanatiin jiraatus maaliif dubbatti warreen badii dalage achi keessa hadalaganis ta'u dirijitii sanis ta'u heeran gaafatamu qaba malee dabranii biyya keessa akka waan itti malkaanii fakkaatte kanneen gaama kana warreen naannoo Oromiyaa bulchanii fi mootummaa jiddu galeessaa ta'u namni qaamni isa laalu dhimma kana qulqulleessuun waan irraa eegamuuf duraaf inni qulqulleessanii abdii qabna. Kana waan ta'eef jecha qabsoon uummata Oromoodhaa har'as borus itti fufti malee uf duuban deebtu fuuldura deemtee jechuudha. Hin dhiphattu ni bal'atti malee. Kana waan ta'eef jecha naftanyoonni hiriira alaa fi biyya keessa illee haga ammaan garee alaaf qophiin isaan godhanii fitaamatti jiran ummata walitti diruudhaaf malee faayidaan takka illee hafiddu hin jiru jechuudha. Uummanni Oromoo har'a hayyoota qaba. Addummaa siyaasaa jiraatullee quuqan kun guddisee kan waraaneen dhukkubu addummaa dhaaba keenya kan siyaasatti. Addummaa keenya kana daran cimsinee ammallee daran cimsinee uummanni Oromoodhaa qajeelfama uummanni Oromoodhaa fedha uummata Oromoodhaa maddisiisanii adeemuu qaban. Waan kana ta'eef jecha Oromoodhaa naftanyoonni akka duritti duuba deebifnee qaban hajuus hin jiru jechuudha. Maaliif rakkoo biyya tanaa dheeressuu taate malee gabaabsuun taatu. Waan kana ta'eef jecha uummanni keenya hoggu hundaa abdii ofii horatee qabaatee jiraachuu qaba jechuudha. Waan kana ta'eef addunyaa irratti illee haalonni adda addaa namatti dhufaa jechuudha. Kana addunyaa irratti dhufaa ture ammas nuti addunyaa keessa jirru nutti dhufaa jira. Fuuldura keenya wanni fuuldura deemurraa nu dhorgu waan hin jirreef jajjabaannee ka'uu qabna jechuudha. Kanatti aansee ammas waa'ee olola biyya Eertiraa Tigraay keessa hedduu deemaa jiru. Mircaa oofaa jirraa jira. Mircaa komishinii dhaabnee jirraa jira. Mircaa boordiin Itoophiyaadha osoo hin beekin Tigraayitti addatti oofannaa jiran. Mircaa komishinii biyya sanii akkasitti dhaabnee jirraa jedhanii odeessan. Kun badii dabarte keessa baratuu dhabanii badii fuulduraaf ufitti fidan malee biyyatti Itoophiyaadha heera biyya Itoophiyaatti irraati ala waan isiin foote cal jettee waan hin laalle jecha kanallee rakkina itti adeemu isaanummaan mataan isaanii beekuu qabanii jechuudha. Waan kana ta'eef jecha waan kana ta'eef uummanni tana dura Geetaachoo Raddaadhaa baatii lama dura nuti raareedhaan lollu gorrorra yaanee lollu gaaraan lollu ammoo mirga keenya akkatti deeffannu ni beeynaa jee hogguu kana maal jechuudha. Maal biyyattii keessa ol seenanii maal dalaguu akka barbaadan haala ta'ammaan tana wal dhayaa jiru kana hunda keessa warreen amma akka
du'a caalutu haa ta'u kanneen biraa biyya keessatti olola adda addaa oofuudhaan sabaa fi sabloomota kana hiriira baanii akka wal fixan godhuun yeroo gara fi dirree fi gorroo yaanu akkatti biyya tanatti deebinu ni beeynaa jechi sun baatii lama dura kajeesun dhiiru haalarraa ha biyya keessatti warreen rabshaa adda addaa uuman gargaaruudhaan damni inni dalagu kun yeroo maaltu keessa jecha ijoo kanallee ilaalaa turre jechuudha. Waan kana ta'eef jecha uummanni Tigraay ummata Itoophiyaati wajjin tokko biyyattiin tun ummata Itoophiyaa bakka adda addaatu qabdu ololli isaan godhan kun aangoo ofii cimsifatanii naannoo Amaaraa irraatti Humaraa fi Walqaayitii fi bakkoota adda addaa kan isaanitti dhalaa'u dachii fudhatanii ummata sanii fuudhanii ummataan nu filajanii aangoorra turuudhaaf haala mijeeffatanii malee ummata Tigraayiif gaafa dhugaan aangoo biyya keessaa saamanii jiraatan ummata Tigraay quban qabanii kanaaf olola isaan wanni godhaniif aangoorra turuuf mirchaan adeemu kun gaafa koronaan kun haala nagaratti deebee janna amata baatee sagaltaa haga amata tokkotti filmaanni nu godhama of dura jam gaafa sun ga'e ummanni dhaabonni adda addaa Tigraay waan jabaatee jecha hin filamnu haju sodaa waan qabaniif jecha amma biyyarra turanii biyya akka Itoophiyaa guddootan irraa walii galtee karaa nagaatiin karaa mircaatiin waan moo'uu hin dandeenyeef Walqaayitii fi Humaraa fi kunama warra agaayifaa warra isatti aanu kana gaafa bilisa baasni Tigraay Itoophiyaa qabate san naannoo baddaadhaa jechii Amaaraa irraa waan qabataniif jechoota kana itti dhugeeffatu waan deemaniif kunin balaaleffatuudha qabna ammallee humnaan isaa ta'u biyyi Itoophiyaa akka gadi hin deemne amma immoo isaan olola kijibaa ka'uuf maali Tigraay gama gubbaatiin waraana daangaratti ooftan nu sodaachisaa jirti Itoophiyaan jalaan nu qabdee jirti yoo tana dhimma torbaan 15 dabre ololli hayyuu keenya goota Hacaaluu Hundeessaa irratti ololli guddaan ka jiru amma immoo Eertiraan gubbaan namarsitee jirti Itoophiyaa jalaan namarsite aqxaacaa kana ammas kanatti milkaa'uu dhabnaan jecha Hacaaluu kanatti milkaa'uu dhabnaan olola bira amma Eertiraa fi Itoophiyaan jalaa fi gubbaadhaan namarsanii jirti olola oofama yaada isii marse malee Eertiraa fi Itoophiyaan hamarsan hin jiru ammoo Itoophiyaan biyyattiin kophaa baatee mircaa addaa gootu cal jettee halaaltuu miti jechuu kanas isiinis amanuma qabdi waan kana ta'eef jecha qabsoota keessatti namoonni amma qabsoota keenya hedduu hidhamanii jiran qabsoonni Oromoodha kan akka Joora Mohammad akka Baqqala Garbaa fi fakkaatonni isaanii ijoolleen hedduu hidhamtee jirti namni tokko eega qabsoo gabbee eega qabsoo bee hidhamuun qofa osoo namni tokko ni qabama ni tumama ni madaa ni caphaa ni du'alleedha qabsoodha tun hogguun kana juga isaan kun wanjalan qaban takaawuni qaban jechuu kiyya murtiin warra dhimma kana laalu irratti dhiifnee jira haala siyaasatti kan inni qabeeffame malee Baqqalaa fi Joorfaan kan qaban namoonni biraa maqaa dhahee fixuu hedduudha siyaasa fi malee wanni biraa keessa hin jirtu jechuudha dhimmi siyaasaa kun ammoo kan jabaateetti fufulloo osoo hin ta'in fuulduraafis ni hiikkatame jameeti abdatama karaa adda addaatiin maaliif biyya addunyaa kana keessatti namni gillitti amma Joohar jibbu hin jirtu namni Baqqalaa gillitti jibbu hin jiru ammoo dhimma siyaasa irratti yoo wal diddaan jirtu dhimma siyaasatti jibba siyaasaa walirraa qabanii jechuudha waan kana ta'eef qabsoon uummata Oromootti fuftii kanneen hidhames siyaasa waan hidhameef gaafa dura qabsoo seenuu dhaamuu hidhamuu madaa'uu du'uun ni jirti warri hundinuu beeka jechuudha warra kanaaf jecha qabsoon teenya isaan hidhamuunis qabsoon uummata Oromoodhaa itti fuftii mee fakkeenyaaf addunyaa haa fudhannu biyya Kurdii warra Kurdii sarraatanya paartii takkaa'u warra Jibuutii Usmaan Ochaalaan durfama jechuudha Usmaan Ochaalaan kun bara hedduudha Turkii jalaa uummata miliyoona 13 jira Turkii kana jala uummanni kun ammoo Suuriyaa keessa 600 Iraaq keessa miliyoona 7 Iraan keessa miliyoona 6 guutuu addunyaatti uummata miliyoona 27 irraa haga 8 warri kun kan durallee dubbii tokko haasaa tokko keessa maqaa dha'e namni kun biyya addunyaa keessa deemee qabsoo isaa waajjira biyya keessaan qabu sosso'aa ture jechuudha Turkii maal goote isaa Yugaandaa dhimmaa dhufe mootummaa Yugaandaatti walta'insatti ta'u ministeeriin ta'u dhuftee asii fuutee hidhaa galchitee jechuudha namni kun achitti hidharra ture jechuudha namni qabsaa'aa tokko hidhamuun isa akkuma jiru jechuudha amma kanatti ansee obboleessa isaatis hedduu qabsoo qabee nama jabaa tokko jira Abdallaa Ochaalaa janiin ajajaa humna waraanaa warra Kurdootaa kana kanneenis yoo qabsoo fi biyya keessanis addunyaa keessa oofatuma jiran hidhamus hidhamaatuma jiru qabsoo keessatti namni tokko hidhamuun rakkisaa miti hojiin inni bayeef sun hidhamuu dhaba waan nan jechuudha waan kana ta'eef jechuudha warri Kurdii kun Turkii keessa miliyoona 13 jennee addunyaa irra faca'anii fi Iraaq keessa miliyoona 7 Iraan keessa miliyoona 6 Suuriyaa keessa miliyoona 8
حالونا كنا خنان أمني مليون دي دمي تور برا صدقوا أبي الدنيا رتي بيا أفر جل مرمى أكنا ركور رجراجو خين يمو بفتكة كندا نانا تقول لي إثيوبيا خيسة تكاو روميان نانا قدرة تكونان بيا ولا دا إنجرو يوجن نجرا نورمون بيا ولا خيسة تو خنا في حالة جرا مال جبه خن رومو تكو بيتي رومو دا إيش حاجة مهنان بكي رومون جرت تلو رومو تيجي أمو mangisti oromiyaa achi dhaabbatee haqiinaa jiratu keenya wajjin nagaan jiraate jiraatinu biyyoonni olatte kana wajji jiru sunuma jira kun rakkisaa miti kun gaafii karaa nagaatii fi karaa adda addaatiin sosoisa godhamu ni hiikkata waannan bakka teessuma keenya oromiyaa bilisoomsuudha jechuudha keenyaa fi warri oromoonni keenyaa wajji jiraate nagaa wajji jiraatunis bakka ollaa gaarittis wajji jiraachuu ni danda'ama jechuudha waan kanaaf ta'eef jecha namoonni qabsoodhaan mallee ni du'a fakkeenyaaf amma nama du'e keessa fakkii yoo godhanne Jonas Kennedy bara jaatami lama biyya Amerikaa keessatti haasawa godhaa osoo jiru du'e jechuudha. Hadu'e haasawa waa'ee dimokiraasii irraa inni kun paartiin biyya Amerikaa tun gurguddoon lama riippaabilikii fi dimokiraasii. Dimokiraasiin tun warra nama hedduu ammattee jechuudha. Akka ikoonoomii fi akka siyaasatti illee. Ammoo riippaabilikiin tun yoo warra qabeenya guddaa qabu dhibbatti harka lama qabu dhibbatti harka 18 qabu jechuudha. Dhibbatti harka lama haqabu kun warra biliyoonotaati. Kunis dolara miliyoona dhibba meeqa qabu dhibbatti 18. Kanneen biraa immoo ni qaban malee ammoo hir'ina guddaa qaban jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Ameerikaa keessa namni barandaa fi makiinaa jala galu miliyoona 18 haga'u jira jechuudha.